Ashama arkafuun dhaggeeffattoota hordoftoota Maraanaataa Tuubiidha. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii an nagaa koota bulettiin keessan galata waaqayyoodha. Jirtu jajjabaattu an kunoo nagaa kooti bashaashni keessan akka kanatti bishaan fakkaadhee fuula keessanii fuula waaqayyoo duraa badheen jira. Egaan obboleewwan koo guyyaan har'a maal qabattee dhufte naan jechuun keessanii nafu an kanan qabadhee dhufu akkuma taanutti jira jechuudha. Egaan turtiin keessan nafaan haa ta'u malee kanneen hin beekneef jechuudha. An Maraanaataa Tuubiin jedhama. Asumaan Maraanaataa Tuubiidha subscribe gochuudhaan maatii isee akka isin taatan kabajaadhaan isin gaafadhaan kanneen maatii isee taatanii jirtan immoo like gochuudhaan share gochuudhaan akka isin jajjabeessan kabajaadhaan isin gaafadha. Egaan obboleewwan koo guyyaan har'a guyyaa sanbata guddaati. Guyyaa sanbata guddaa kun maal fakkaata yoo jettan guyyaa bareedaadha. Guyyaa Oromoo tokkummaa isee itti agarsiiftudha jechuudha. Kanaaf jennaan wayyaa aadaa akkasittiin uffanne naannoo imbaasii Itoophiyaa yookaas immoo safaraa Itoophiyaatti argamna jechuudha. Egaan obboleewwan koo tokkummaan Oromoo maali ka jettanii biyya Beirut keessatti adagaan beelaa ammaatee rakkoon adda addaa jechuudha baay'inaan baay'atee jira jechuudha. Kanaaf jennaani namni kamiyyuu jechuudha amantiidhaan gosaa wal qooduu dhiisee tokko ta'ee jechuudha waan qaburraa wal gurshaa walii wajjin akka jiraatu kanaaf jecha tokkummaan akka isheen uumamtu kabajaadhaan afeerraa godhamnee jirra jechuudha sitti. Egaan akkuma kana obboleewwan koo kanneen na daawwataa jirtan garaagarummaa amantii fi garaagarummaa kutaa kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada jechuudha. Nama gargaaruudhaaf nama ta'uun kee bichaan baqiidha. Nama wajjin jiraachuudhaaf nama ta'uun kee bichaan baqiidha. Kutaan amantiin nurraa haa dhaabbatu dhugaan isinitti hima. Baay'een isin jaalladha. I love you so much. Kabajamaan isiniin jedha. Turtii gaarii naa waliin. Yeroo uummanni misaatti ba'ee misaa nyaachuuf fudhatee dhufaa jirudha jechuudha. Kanattiin baay'ee namatti tola. Warra dhugaatii dhuganiif dhugaatiin illee ni jira jechuudha. Akka kana egaa kunoo qophiin keenya har'aa walumaa galatti kana fakkaata baay'ee namatti tola dhugaa akkasiidha. Uummanni misaa ba'ee misaa nyaataa jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa guyyaan har'aa guyyaa aandinnati yookaas immoo waldaa tokkummaa kan jedhudha. Walgahii gumii waldaa tokkummaa kan jedhudha jechuudha walumaa galatti. Egaan guyyaan har'aa guyyaa itti namoonni hundumtuu beeresabii yookaas immoo sabaaf sablammiin tokko ta'ee itti argamudha jechuudha. Turtiin keessan nafaan